إيشي نما كان كميتي بيتا كميتي مالك كسر كافو إيه كميتي والأبدن جعبابزي نزيفة ini lesi ala gefatu boda defense goda raganji rachu dan dauda kap itifuf nazif atifuf akati wal bartani akati malaka sjalafud Alex deni turkin na kabeti agefatu please Akiani kini wal barre nagawan Amana akimi deme mana akimi rola da rola namni walla da njiro achira wa hunduma fitadde mana akimi brana hajajani mana akimi sanade mi atitraji kai debi nazalina hajajani doctor gizenan mana akimi sana kesa kana gadi bawo mucaan kuni lifti dumarra dhabbata ufuma nawa me yuwane mucaa kana millanne yu garagaliyan Maltate malifi waraqata baadhattaadhaan jennaanii akkanana dhukkubeen mana akimii kana keessaa bakka biraatti raajii ka'ii kottoodhaan hajajanii keessa immoo hin beeku mucaan taaskiidhaan na fide immoo asitti na buusee sa'aatiin itti dheeratee jennaani deemi na wajjiniin hin rakkatinii afinnaan fixadhe dawwaleensi waamaa na wajjin hin rakkatinii deemi mucaa sana galchee mucaa nageesse jedheetan itti hime gurbicha kanatti. Jennani sini ijoollee jimmaa keessanii silumayyuu waliin gargaartan wafee dhukkubaatti waliif yaaddan akkuma si kan dhukkubsatu qobaasi gatani an mucattii tokko yoo dhiyoo kana shaanxaa baadhattee daarii mandiisii dhaabbatti qabadhee hin dhukkubsatti akimii geessee fudhadhee galee hammaa walitti na galateeffatti dawwaleen iyyuu si haasofsiisaanii naan jedhee na amansiise mucaan kun. Amma akkuma jedhe achuma mana akimii nageessi mana akimii jedhe sana nageessera singeessa rakkoon qabu isin walgattanii si warri jimmaa jedhe mana akimii nageessera bakka itti marammaru nageessera gizeena geessee jedhu na faana ol galee gizeena faana ol galee jedhu akkuma kana kurseerra teenye laan an akkanan taa'ee inni akkuma kana bukkee kan kootaa doktorri shaanxaa keetiin moobaayilii kee akkaayi kuttuu as gorinaan jedhanii bakka akkasitti ciisanii akka naman sana. Agama miti Gizee kana achuma shaanxaa kana isa bira kaayee akkas doktorri magarrajaa nama cufeem shaanxaa koo biran jiraaman irraan fagaanneem magarrajaa cufeem magarrajaan gizee cufamee ka'u maashiniin nama rammaru kun hedduu iyya maashiniin kun hedduu iyya isa shaanxaan koo banamuuyyuu nan naga'am sila maashiniin iyyaa doktorri ana bira jira mucaan kun shaanxaa kan koo bira jira. Gizeena nachi fixadhee gadi ba'u mucaan hinuma romme dandeenaan inaasa'u irrooma malee rommuu bira dandeenaa inaasa'u isa sila nagaanaa naasee abshiriin fayyitaa maali naa jedhu rommee of dadhabee zimmi jedhee silkii walla gurra isaatti qabatee dhabamuma ta'e sana booddee bukkee kan kooti anis yaadadhee mucaan kun birrii koo fuudhee shaanxaa koo laalleetuun gizee sana yaadadhee anu qabadheera. Gizeenan faarmaasiitti qorichan bitadha jedhee akkanachi siqu birriin koo hin jiru inni na biraan jiru achumatti kurfadhee achumatti poolisiin dhufee kaameraa sanaa baasee lakkoofsa isaa kenninaan jedhan mucaa kana ergasii argeen beekuutuun ergasii argeen beeka ta'ee lakkoofsa isaallee qaba maqaa isaa guutuu himinaan jedha poolisiin maqaa isaa guutuu hin qabu maaliif duraan hin beeku achumatti hin arge isa inni immoo duraan nan beekattiin inaasaanaan jedhu rabbiin nagaadhaan haadhaaf abbaa kootti nan galchiin dhukkuba karanirraa nan fayyisiin. Mucaa kan manuma akimii sanaan ittiin arge malee sana dura argeen beeku. Rabbiin dhukkuba kanarraa nan fayyisi yoo mucaa kana sanaan dura beekennaa achuma. Okay. Tokkummaa. Maallaqa meeqa ka shaanxaa keessa ture? Birrii ka shaanxaa keessa ture maallaqa meeqa? Birrii 6,500 akkuma shaanxaa keessa keewwateen fudhate birrii 500 kanan qorichaan bitadhullee irratti naaf hin hambifne utuun qorichaan bitatin ganaa manatti deebi'ee manaa qorichi ganaa ijoolleen birrii naa buusteen naan qoricha bitadhe erganii poolis xaabiyaa dhaqee maqaasaa waan suuraa isaa waan hunda battan siifadhee nasiifa barbaadamu naan manatti deebi'ee ka'een deebi'ee dhaqee qoricha bitadhee gale. Hamma siif galu tokkummaa wanti ati yaaduu qabdu tokkummaa sitanii madda dhaggeeffadhu. Okay. Mucaan kun sagaleen koo sirriitti dhaga'ama miti? Tokkummaa. Mucaan kun yoo didee mormee jedhe. Mucaan kun yoo didee mormee jedhe poolisiin shaanxaa kee inni banee keessaa fuudhe kana nama biraa hin qabsiisinii akka ishaaraan irraa hin banneef. Shaanxaa kana geessi mana kaa'i. Mucaasii barbaachisaa jirra ati lakkoofsa isaa guutuudhaaf. No waan naan jedhu qaba asitti waan siin jedhu qaba dhaggeeffadhu ginti.
Isan immoo erga si jana Gifti. beekuana. Aboonii Turkiin aboo mucattuun ni Turkiin koo dafee biraan hin ga'u haasalaatti daftee waadaatti. Ni Turkiin koo dafee biraan hin ga'u maal ta'e ni Turkiin koo gaas. Aboo taap godhaa hime. Kun keessa galte. Aboo taap rabbiin sodaadhaa taap godhaa. Taap godhaa haasaan laaqina taasaan bukeessi waan si gaaffee qofan adeebisi gifti hin fuune jedheeraanni. Maa irraa fuuchuu bar kaameraan kana caala maal agarsiisee waan beekaan gad lakkisuu dhiise malee. Laa inni eeyyuu mikina Beekaan gad hin lakkifne. waan beeka izeen erga isii Anaan jira sagaleen koo. Jira tokko. Mee viidiyoo cufadhaa yeroo tokko viidiyoo cufadhaa dubbadhaa silla mee yeroo tokko viidiyoo cufadhaa sillachuu. Ni Turkii waan mudateera. Sillachuu viidiyoo cufaa yeroo tokko. Cufadhu Naziif. Loobii Jimmaa fi eenyuun viidiyoo cufaa yeroo tokko mee. Booda naa yaada kennitan viidiyoo eenyu gootu. Tokkuma keessa badde jirta ati. Aboo mucattiin na haasaa biraa dhiisi viidiyoo cufi boo. Baa isiin ibboo kun aboonii Turkiin bira gahan jiru. Waa biraan haasa'ii waan asi gaaffe malee viidiyoo cufadhaa ammanii Turkiin na jeeqe waan ta'eef maaliif isin argameera. Okay amma jira miti Hanaan. Jirta. Okay yeroo kaan viidiyoo nan bansiisa rakkoon qabu. Atariifattee waan si gaafadhe haasaan laaqinatti isiin sun achi poolisiin akka waan poolisiin dubbatin waan herregee qaba waan ta'eef waan poolisiif jinnii miti inni kennu hin jenne waan ta'eef waan poolisiif waan kaameraa dhiisi sana wantu hundi nurka jira waan ta'eef sana hin barbaannu waan sana kaasu isan raanaasaa. Okay obboleessa koo akkamitti maallaqan tala kanaa yaada qabdu dubbadhu viidiyoon baratin gifti viidiyoo cufini Turkiin na jeeqaa jira. Kuma sadii amma nama waamteetti nuu kennita qarshii 3,000 akkaawuntii irratti nuu dabarsuu dandeessaa shokkaayii jalqaba isa 3,000 xumuranna itti dhumnaafan isa kaanitti sabsiraa ijoollee gaayis. Maal dhugaa tana baasaa kaan dhugaa jirtu sinitti mee miti dhugaa jirtu baasaa kaa ani mallaqa si birrii 6,000. Ganaa dhugaan ba isa sirka jiru no isa no dhugaani nafu bar. Isa 3,000 sirkaa sana isa irratti wal dhabdan walitti dhumna amma isa 3,000 barbaanne jechuuf shokkaayii. Inni kun shakkan qabu. Isa shakkan qabne sana barbaanne jechuudha. Gaafsanis isii faanallee waan balleesse qabaa waan isii taaksii kafalee waan mallaqa keessaa balleesse qabaa anis waan balleesse qabaa waan hafes itti barbaade nan kennaafi. Ganaa 3,000 jira bar. Ganaa 3,500 dhaggeeffadhu. Ganaa 3,500 si qabuuf deemna jechuudha. Amma kan nuti barbaadaa jirru 3,000 sana amma nuu dabarsuu dandeessaa akkaawuntii irratti. Waan baasii keetii dhiisi. No. Wama fuudhe waan haqqi isii na bira jiru dura jalqaba isa inni su ifa ba'u malee baasii isii faana baasee qabaanis waan ta'eef elalaali kaa baasii tokkuma. birii 15 baafte obboleessoo. Birii 15 baafte miti. No 15 bicha iyyuu miti 15 illee haa ta'u achi olillee ta'e anaaf isiin hin beeknaa 15 olillee baasee jira. Anis keessa. Beeti aniif isiin iyyuu hin beeknaa akka amma dhugaan dabdu kanaa miti. Maal baafte natti waan baafte natti. Aniif ishiin hin beeknaa anaaf ishitu beeka. Ishii gaafadhu. Anaan natti waan baafte natti miinsin jedhe natti manaan waan baafte. Naa wanti baasee. Yaa obboleessa kiyya. Nuure waan sitti himu. Ishii gaafadhu. Ammallee laa dhaggeeffadhu. Siin nan gargaaraa siin jedhaan jira. Laa dhaggeeffadhu. Dhugaa rabbii dubbii akka dheeratu hin godhinatti. Wallaahi billaahi si gargaaraa dubbii kana dhaamsuu fixuun barbaadan. Fixuun barbaadu dubbii kana nuure kanuma qofa naa deebise. No fixuu barbaadan akkamitti finne bar dhugaa dabde tana dhugaa isiin itti waan hin taane haasoftu kana finne jibbisiisee bar. Dhaggeeffadhu gaa. Dhaggeeffadhu. Dhugaa dabde kana nan sirreessaa ammatti birrii 3,000 kana utuman waasuun nuu dabarsiin siin jedhee bar. Ani guutuu harkaan qabu isii wajjin waan balleesse qabaa birriin isii isa jalqabaa 3,000 isii wajjin waan balleessite eessa si geesse? Eessa si geesse Naziifa eessa si geesse menatti maal wajjin balleessitan? Tokkummaa silkii keessaan gadi qabadhaa. Achuma na geessee ala birrii koo fuudhee ka'u rommee naasa'uu dhiisee achumarraa dhabama ta'e malee rabbiin dhukkuba kanarraa nan hambisiin adagaan makiinaa naa argu bakka tokko nan geessini achuma ala birrii koo fudhatu kute na biraa.
Abo maasobda wajin indebine anifsi wajin indebine Kuno quraana qabe kakadha viidiyoo na bansisi tokkummaa anin sobu ani dhugaa ko bakka ko ta'e dhugaa abo dhageeffad tokkummaa waan godhishe waan dhugaa baastaa miti maalan sii godhe Niitii qabatu annan dubbadhaa xiqqoo tokkummaa eeshi adubbattu koy Ila mucaan kun duraa wal beeka jedhee isaa akkas keessaa waa'ee wal beekuu dhiisi fuudhu aboo mucattiidha maatuwana waa'ee wal beekuu keessaa bahi waa'ee birrii malee Inzeen akkuma sana soba malee eessayyuu wajjin namni ala birrii koo fuudhee koo hunnootarraan xuruure an akka inni birrii koo fuudhee waan na dhukkubaaru shaanxaan laalle malee gizuma sana hin bakka si geesse amma bakka si geesse qabaayi tokkummaa waan naa gootu Adegaan makiinaa na aaru tokkummaa waan naa goota eeshi maalan godhe Kalas kaameraa sakattaanii yoo barbaadan ana sa'aatii kana naa hidhan yoo barbaadan biyyan naa galchan kaameraa naa sakattaamu poolisaan amma naftichisiisi dhageeffadhu. Okay. Mana yaadaa san Koi. dhageeffadhu. Amma Opereessa kiyya dhaggeeffadhu. Ila koi ka. Dhaggeeffadhu. Inni hidhamta si miidhuun barbaannu dhaggeeffadhu. Kunoo waraqata Akka maasitti qaban waraqata mana No koi gifti natiifa. Obsa. Nuure. Miidhamuu kee hin barbaadu. Miidhamuu kee hin barbaadu. Inni miidhamta akkanaan hin deemin. Waan si miidhu wayitu jira. Waan an quba qabutu jira. Garuu akkati miidhamtuun immoo hin barbaadu. Akkati hojjetattu hin barbaadu. Si galee akkati jijjiiramtu hin barbaadu. Walii gallaa? Walii galla Diragachuu barbaadde miti? dhugaa jirtu akkamitti dubartii taatee kakatti ani isan biraatii miti tokkummaa. Birriinan itti baasee jette kuni bakka tokkotti birrii 15 bakka tokkotti birrii 10 birrii 25 bakka kan biraa maa hin dire? No isa achitti nagate jettu san iyyuu isuma sanuu dhugaa baastu isa Aboo birrii siisa shaantaa keessaa fuute isa dhugaa baasutti hin deebina isa shaantaa keessaa fuute sana kan barbaadaa jiru obboleessoo. Hayyee birrii 3,000 waan harkaa qabu nan kennaafi kaan hojjedhee kaffalaaf isii hojiilee balleesseera anis balleessee jira kaan hojjedhee nan kaffalaafi dhugaa haa baastu haati isii birrii kuma kan qaban jette moo naan hin jenne. Siin jedhee barri tokkummaa birrii 3,000 isii na bira jira keessaa waan balleesse. 3,000 isa amma ergi 3,500 tafe gana erga amma birrii isa 3,000 san. Koma jaaf shidhabba shanii keessi na himattu isa soba dhugaa sana na baasi kanaa miti yoo jette gadalii naa galchanii soba isii naa mistira isii olii qabu ol baasanis mistira isii olii qabu ol baasa. Wadda baamna sana rakkoon hin jiru isa 3,000 ergii amma siin jedhe. Laali tokkummaa waan siin jedhe. Ayyaatu bahi gaafa sana kaa. Mistira qabdu naa ergii ashokka kunoo asirratti ol baasa. Asirratti ol baasa. Isa siin jedhe. Amma waan siin jedhu nargee obboleesso maaliin mucaan maaliin gowwaa taataati aboo nadiifa na jalan dubbatin aaraan jira la waan hin taane afaanii nan baase na jalan dubbatin nadiifaan shir jedheen jira sii galee akka na jalan dubban obboleesso waan siin jedhu dhaggeeffadhu. Nuure. Dhaga'u jira. Kaan sobas haa ta'u dhugaas haa ta'u kaan sobas haa ta'u dhugaas haa ta'u. Dhugaa isa jiru itti deemna amma isa 3,000 sana nama amma nu ergiin siin jedhee bar. Amma keessaa baasee jira na dhukkubee mana yaalaatti illee baaseera sababa aariisii akka na gooteefi illee mallaqallee keessaa balleessee jira dhugaa jirtu sitti birrii 5,500 kooyika. Birrii namarraa fuudhii galchi namarraa fuudhii keessaa baasee akka waan birrii isaati. Isinuti amma nama akkatte malee isinu jaartii kooti amma nama akkatte malee dhugaa irratti dabsite isinu jaartii kooti amma dhugaa irratti dabsite na dabsite malee dunyaaf kakattee akkana taate malee aboo ila obboleessoo waan hin taane afaanii nan baasin waan hin taane afaanii nan baasin tokkummaa akkasii nama akkattee nama guddaa dhaggeeffadhu. Ati waan saayinsa warra kee taate suuraa siitu suuraa kan kennu finna booddee harkuu dhaggeeffadhu. Ati nama guddaadha. Aboo Hanaan. Amaanii na jala dubbatta Hanaani. Obboleessa birrii 3,000 sana amma gabbuutii 3,000 sana nu ergi namarraa fuudhi obboloonni kee hin kaffalle jedhaa jiru. Utuu balaatti hin deemin 3,000 sana ergi amma irraa baaseen jiru jettaa isaa waan abbaa keetii seete moo kada nama adama jiiseete moo innata akka waan irraa baaseen jira jettu. Aboo rabbiin sodaadhu qoy mucaan nanaa iboo uummanni kun maal ta'e
jalqaba isa kuma isa sadii isa borsaa keessaa fuute kan nu ergiidha bara amma kaayyoon. Amma harkaan qabuu jedheen balleesse. Isii faanallee kan balleesse qaba. Anis kan balleesse qaba. Guutee barbaadee kennaaf bar. Mootummaanis yoo na'e hojjannu kan jedha malee wanti raawwatu. Isii faana balleessa jedhu Dubaay keessatti wanti obboleessa dhagaye. Dubaay keessatti qoricha bitte risiitiidhaan bitama. Kijibuu hin dandeessu. Qoricha mataa bitte risiitiin bitama. Sigalee yoo bitteef ta'e risiitii sitti kenna. Risiitii mibbaan lagaraan lembeettu ta'uu maltaati. Sigalee utuma qoricha bitteette ta'e. Sigalee kanan beektu ta'uu mala. Amma kana hin qabnetti immoo waan faayidaa hin qabne naasayin. Waan faayidaa hin qabne. Amma kana siin jedhu wannati isii wajjin baaseettu natti himteetta hunda isaa of hin dagatin waraabbadheen qabaan waan isin natti himteetta. Birrii 50 geessu. Birrii 50 moo 30 akkas. 30 yoo geessire natti himteetta. Irra deebitee kaaduu hin dandeessu. Waraabameera. Kaaduu hin dandeessu. Irra deebitee. Birrii 30 moo birrii 20 natti himte. Bakka tokko taaskii birrii 10 hin kaffaleettee birrii 15 waan ta'e wayin biteettee birrii 5 moo birrii 7 waan ta'e kanuma bakka wanni biraan jiru. Si waliin baasen jedhin akka nama birrii baasee wayi. Isuma sana yuu baase rakkoon qabu. Amma haqa isa kana ammallee haqa sisirraa galeera jechuu barbaade miti. Isa fuute kanan galchitamoo hin galchitu? Sitti mee bar tokkummaa nama mallaqa harkaan qabu nan balleesse anis na dhukubee mana yaalaa dhaqee bakka ani fi sin dura hariiroo walitti qabnu hin waaqattee silaa ani silkii isii jalqaba dhaqee kaa narraa dhageeffadhu kaanillee sitti deebisaa jira miti tokkummaa dhugaa baasee sitti meetii miti hariiroo jalqaba waliin qabnu waaqattes rakkoon qabu. Aboo gurbicha kana waa'ee hariiroo dhiisi. Maallaqa sii kuma sadii amma erga dhaggeeffadhu. Obboleessa dhagaye. No. Na dhaggeeffadhu. Awwaalatti siinaan jette osoo hin taane ennaa waliin dubbannee dhumnu bilbilli koo qaba waan hundayyuu. Ilaa bilbilli koo qaba waan hundayyuu. Ani dhiisi xiiqiin gaarii miti. Abbaan kee namni guddisuun asirra dhufuunsaa gaarii miti. Gambi sitti kolfa. Biyyi sitti kolfa. Abbaan kee abbaa kooti. Dhiisi abbaa kee gaarii sana. Abbaa kee biyya sana keessatti kabaja qabu. Sagaleen koo jiraa? Jira sagaleen koo hanaan.